lama taate immoo lakkoofsa tokko lama yoo sadii afuriin ni banamti. Immoo san akkatti firraa haytanii amma fakkeenyaaf shari'aa takka takka zeen yeroo bitattanii isin dura namni faa qabaachuun mala lakkoofsa akkasitti ta'ee immoo lakkoofsa tokkoon immoo lama sadii banattan akkatti firraa haytanii isin garsiisa. Hanga dhuma viidiyoo xiyyaatti na hordofaan isiniin jaa. San dura garuu Abdii App YouTube seentanii subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jaa. Akkanumatti Abdii App jettanii yeroo barreessitan yeroo teessan gabaabsa jechuuf hin jaa'iza godhadhe. Abdii App jettanii subscribe hajoo kana tokko hin irraanfatinaan isiniin jaa. San booda karaa barnoota keenyaatti dachaana. Imoon seena lakkoofsa imoo lama ta'e ifirraa haquuf lama yoo sadiin nama banate ta'e qofarra deeffachuudhaaf jechuudha. Imoo seentanii yeroo seentanii tuqa sadii ta'asii tana seentanii akkanatti tuqa jirtu tana seentanii yeroo tuqaa tana seentanii sitting bakka tana seentanii sittingii tana eega seentanii imoo account sitting bakka tana seentanii eega san seentanii booda karaa lamaa jira lamaanuu isin garsiisa sirriitti na hordofaadha. Manage device hajoo kana seentanii eega kana seentanii kana malee jarri kun hundinuu warra na duubatti yoo jawwaala kiyya kanin duraan seeneeni yoo namaatu na duubatti qabaanii jechuudha. Jarri kun hundinuu warra na alatti qabu jechuudha. Saniifuu maal godhuun qaba? Ifirraa cancel yeroo nana sii godhe inni sichi hisaabee yoo online irra illee jiraatu ta'e yeroo nana sii isa diilet godhe inni chi hisaabee innuma wili yeroo lamada seenuu danda'u yoo raqamni san harka jiraate malee yoo lambarri sayyoo harka jiraate achi lamada deebi'ee seenuu danda'u namichi mara takkaasii cancel goonaan. Amma fakkeenyaaf an canceliin godha akkanumatti kilik irra gaggootanii diilet hajoo kana dhoytanii san booda ammallee diilet kanuma joo kana dhoytan. Okay taani kute deebitee ammas diilet jettaanii Khote, we just sent you an SMS verification code to SMS. Jaa lakkoofsi shari'aa irra dhufaa isa kana haquudhaaf shari'aa waan lakkoofsaati harkaa qabduufi anamma lakkoofsa naa dhufeen itti naqa 43228 isin keeysan ka isinii dhufe itti naqxanii jechuudha. Ammallee an akkasumatti itti naqa diilet uggaan godhe ammallee akkasitti meesita biraan haa dhufti kanallee diiletiin godha yeroo takka naa dhufnaan lamadan an gaafattuu jechuudha. Anamatti man gaddaa diilet man godha mara takkitti qofa meesaajiin naa dhufte warra laal nama keessa jiru mara takkitti booda meesaajiin naan dhufne ifuma raayina jechuudha. Marra duraa yeroo firraa haquu deemtan meesaajiin jawaala keessa lakkoofsan irratti isinii dhufti. San booda waan lakkoofsa meesaajichi irratti isinii dhufte itti naqxanii marra takka kilikitti gootanii tuma ifirraa haqu jechuudha. Kunoo amma ana qofaatu keessatti hafee jechuudha. Kunoo akkuma isin gartan kana jara kaan firraa irraa haqee ana qofaatu keessa jira jechuudha. Isaan san amma yoo lakkoofsa kiyya qabaatan malee amma imoon akka lakkoofsitti na dhufe gartanii paaswordiin imoo koodiin akkatti na dhufte gartanii ana malee nam tokko namni biraa keessa jiraachuu hin danda'u. Inni illee yoo kalamadaniin seene jee paaswordiin akkasin na dhufti paaswordii sayyoo hin kennineef inni seenuu hin danda'u jechuudha. Karaa lama taateen isin garsiisa. Amma imoon ni jirti akkuma jirtu jirti. Deebitee seenta. Sitiinguma dhuftee sitiingii seenta karaa lama taati. Karaa duraa kan isin garsiisanii sitiingii seenta san booda ammallee akkuma reefuutti imoo akkaawunti seenta. Imoo akkaawunti eega seente booda diilet imoo akkaawunti hajuu kana seentan. Diilet imoo akkaawunti hajuu kana imoo akkaawunti hajuu kana mara takka irra dhoytanii san booda kana ol harkiftaniiti diilet akkaawunti hajuu kana dhoytan. Diilet akkaawunti hajuu kana dhoytanii waggaa akkatti irra dhoytan lakkoofsa keessan kanatti naqaa ja'a. Kannu atis keessaa si baasuu deema isas keessaa baasuu deema yoo kun kalamadaati beek duraasan irrattuu gahaadha akka kaanittis karaa kanaanis ni jira jechuuf isin hin jaabeek deebitaniiti lakkoofsuma keessan kanatti naqxanii duwwaa shan akkana jettanii itti naqxan lakkoofsa isin asitti banattanii ni jirtan. Lakkoofsa eegatti banattan okkee itti gootanii diilet siin jaa diiletuma irratti okkee goota isa biraayis kutee si biraayis kutee jechuudha. Akkasii hordoftoota keenya sagantaa teenya barroota biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan naa turaadha. Like subscribe godhuu hin dagatinaadha. Khayritti naa tura.